Ashama harka foon jira jirtu hordoftoota kiyya kam nagaa keessanii nagaa kooti galan rabbi haa ga'u. Harka callee narra qabadhee isinii dhufe callee osoo hin taane callee odoo hin taane dirii harkatti hidhatan jechuudha. Dirii kana amma fakkeenyaaf ani meetiraa nan bita isa kana jechuudha. Isa kanarraa akkamitti an harkatti hidhatan hojjetachuu dandeenya. Deebisnee immoo kan mormaatirree akkamitti hojjetachuu dandeenya jechuudha. Meetiriidhaan binnee jechuudha. Isa kanaan meetiriidhaan fida. Meetiriidhaan fidee tanan jechuudha irraa muree kan harkaa ta'e kan mormaa ta'e isarraa hojjedha jechuudha. Deebisee immoo isa tanaan dura isinitti argisiiseera carree goona jedhu cuftuuwwan kanneen jechuudha. Isaan kana bittiniin bita. Isaan kana akkanatti bitee tanan eegasii itti fayyadama jechuudha. Kanneen irree nan bite dirii kana immoo akkamitti akka itti fayyadamnu akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isinitti argisiisa. Afaan ataa yuutuubii keessa subscribe like share gochuu hin dagatina. Na waliin ta'aa hordoftoota kiyya. Marketing kana kana dirii kana akkamitti akka irraa muran isinitti argisiisa. Ani meetirii bitaan irraa mura kanan irraa mure jechuudha. Kanaan hojjechuudhaaf inni irraa mure. Amma immoo akkasiin argitanii fi akkamitti akka irraa muru kana eegabbiniin booda wajjiniisa jechuudha. Kuniin bara callee dirii xiqqaan irra hin jira kana malee immoo kanaa gadi irra xixiqqaan hin jira isas immoo ba'aadhuma kanaan hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Akkatti eegamurreen booda deebisnee isa kana asirratti daranna. Deebisnee cufnaa fi inni galaan banamneef. Haala kanaan jechuudha. Kan amma qixxeessee muramu ammas tokko. Haala kanaan jechuudha. Irraa banee irraa baafadhe makiinaa ammakkatti deebisee maal godhuun qaba isa kana hojjechuu qaba. Isa kana eegana asirratti daree deebisee hin cufa. Inni kun kan nu fayyadu cuftuudha jechuudha. Cuftuu kanaaf nu fayyada jechuudha. Eegasii maal goona isa kana akkamitti irratti dirachuu dandeenya. Isa kana banna. Kana bannee eega banneen booda asirratti dirra asitti gageenye eegasii dirii kana finnee asuma irratti dirra jechuudha. Haala kana deebisnee akkuma duraa sana akka dura jirutti deebisnee cufnee amma beekamu. Haala kana ammallee isa kana banna. Kuni bifa baay'ee qaba. Xiqqaan irra hin jira guddaan irra hin jira ammas keessaa gudduma qofa jira. Kan kanarra xiqqaatis hin jira hoo barbaadan jechuudha. Bifa xiqqaadha. Isa fayyadamuu dandeessu. Garanaan irree banaadhaan bitanii eegasii kun asirratti dirra jechuudha. Eegasii yoo deebisnee cufa. Akkuma duraa dura cufamaa jiran ta'e haaluma sana hin cufna deebisnee. Akkuma argitan kana baay'ee bareedaa keenya irratti hodhannu akkatti. Haala kanaan callee dirii hojjetanne jechuudha. Kan harkatti uffanne. Deebisnee cuftuu ishee asirratti isheedha. Cuftuu kana marga jiraatan isa kana finnee eegasii isa kana asirratti deebisnee cufna. Amma kan bal'aa waan ta'eef dhiphistanii godhachuu dandeessu. Ofii keessa
dirii waan ta'eef asirratti dabarsitanii iddoo sanarra geessanii jechuudha godhachuu dandeessu jechuudha. Kana argattan ishee tana yookiin bal'isuu yookiin dhibbisuu hin danda'ama jechuudha dirii waan ta'eef akka callee namanniif haala kana marka keenya irratti hidhanna jechuudha. Diizaayinii bareedaa irraa fayyadamna. Ishee tana ammoo akkamitti akka hojjenne walii ilaalla. Sirna akkamitti hojjenne asirratti jechuudha. Bifa kanaatiin akkamitti akka hojjetamu walii ilaalla. Nama keessa kana qopheeffannaa. Asii gad eegessi maal goona keessa kan hin cufna jechuudha. Haala kana bifa kana cufna. Haala kana egaa qopheessineen booda kanarratti qopheeffannee amma cuftu isa kana bannee
isaan cufnu amala ishee kana bannaa kanatti karaa keenya qotachuudha baay'ee bareeda. Amma maal goona matee isuma kana bannaa jechuudha. Cuftuuti jechuudha. Eebisee wajjin isuma kana keessa galchina. Isuma cufna. Eegessi isa kanarraa waan akkanaa hojjechuudhaaf jechuudha. Dariiwwan kanneen muranii haala kanaan hojjechuudha jechuudha. Waan akkanaas isin barbaachisa. Sadii jira. Sadeen isaa hojjetan bareeda jechuudha. Kun amma hin cufa. Kan muruu bahee jira. Kan seeramoonni dhurree jira. Bifa sadii qaba. Bifa sadeen iyyuu bitachuu isinii wayya jechuudha. Isa kanatti fayyadamuu isinii wayya. Waan akkanatti tolteera. Kanarra kanatu narraa nutti bareede. Haala kana dhaquu dandeechanii hordoftoota kiyya yuutuubii kiyya sheerii gochuu hin dagatina. Warroonni hin argine arganii hordofanii yaalanii irraa baratanii. Warra uummata kiyya taatan immoo galatoomaa isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha. Yuutuubii kiyya sheerii gochuu hin dagatina. Nagaan naa oolaa. Bye bye.